Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bisa kabajamtoota daawwattoota Ashaa Adda Kadirtu akkam nagaa jirtu fayyaadha. Jirra alhamdulillah ganata rabbi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagalee illee baay'ee dhaga'amuu baatu. Ani sagalee kiyya ol fuudhee naasaa isin akka dhumaatti kana hojjetan turtan abdii guddaa isinirraa qaba. Har'ammoo maaliin qabattee dhiyaattee oonaan jettan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana meeshaalee farnicharii babbareeda isinii qabannee dhiyaanne jechuudha. Waan ija namaatti nama hawwatu, waan kaalitiin isaa illee baay'ee namatti toluu fi akkuma san immoo waan gaaraatti qabu yoo isin hin jedhu waan itti yaadameetu ajajaan hojjetame jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya hanga dhumaan hubachuudhaaf hin jennu obboleettiin teenya algaa qabdi, kumsaatanii qabdi, akkuma san immoo kontiroolsee qabdi jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya algaa kana ogeessi isinii ibsa jechuudha. Naa miti baalamuyaa isinii ibsa. እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ ይዘን የመጣ ነው አልጋ ኮንትሮል እና እንደዛውም ቁም ሳጥን ነው። ባለሙያ ደግሞ በግልጽ ያምራራል ይችላል። እኔ ደግሞ ትንሽ ነው ማለት ነው። ለዛ ሀገ ዱማት ነው ጀንትራስ እንጂ ለከበጀምቶ ተዳውቶ ተከኛ አልጋን ኩሪ ሜትር 50 ላይ እና አይብሱ ሜትር 50 ላይ ባይ ሆናሽ ይሄ አልጋ ስም ሜትር እንደሆነ ተፋክን እንደሆነ ቃሊቱ እንዴት እንደሆነ Egaa MDF kun baay'ee tokkoffaadha. MDF tokkoffaa itti galchee jechaa jira. Akkuma san immoo sibiilli jalaa kunillee sibiila tokkoffaadha jechaa jira. Hin beekamaa jechaadha kabajamtoota daawwattoota keenya. Meeshaan kun laala maal itti gala deebi'ee na dhiibii na harkisii maaliin qabu. Meeshaa baay'ee kwaalitii ta'edha. Akkuma san immoo kumsaatinii qabna jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kumsaatinii qabna. Kumsaatinii keenya maqaan isii Zubaydaa jedhamtu. Asii miti arsii roobee deemaa jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan kun jechuudha. Akkasumaan asii roobee habee deema. Bani obboleettiin teen akka itti gammadu yookiin guddaa irraa qaba. Baadinni isaa meetira tokkoo fi seentimeetira 60 jechaa jira. Kwaalitiin isaa Quality of MDF ነው የሚሰራው እና ጀርባ ይበሳል ማለት ነው። ባለ ስድስት ነው የሚሰራው። እያንዳንዱ ሳንታሉ ደግሞ ቤተሰብ ተደርጎ ነው የሚሰራው ማለት ነው። በጣም ከላይኛው ደግሞ ክብደቱ ደግሞ ክብደት ለማንሳት ምን ላይ ካለም እንዲካለም በተለይ ለማንሳት እንደምን ደግሞ ያኛ ደረጃ ነው የሚሰራው። ይሄኛው ከላይ ያለው ሳንታ ተቀመጠ ይሰራል። እያንዳንዱ ነገር በሳባ ለምን ታያለው ታሳቢ አድርገን እየሰራ ነው። Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya wanti nuti jedhaa jiru meeshaan kun waan inni hin uramne hin basaama jechuun hin uramu jechuudha. Meeshaa baay'ee kwaalitii ta'edha. Akkuma san immoo gubbaan kun irraa ta'aa jechuudha. Kunniin isaa kun irraa ta'aa jechuudha. Beertanii maaliif kwaalitii isaatiin hojjetamee tadarraabii baala hulattu tadarraabii nu baala. Bataam meeshaa baay'ee kwaalitii ta'edha jechuudha. Fayyuun haagala ta'uu jennaanii nu gosa kennan. Baay'ee ogeessawwan isaa namoonni afaan Oromoo dubbatan isa bira ni jiru. Isaanillee ogeessa akkasii ni qabani. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya itti aansee immoo kontirool dhufee qabdi jechuudha. agarsiisna. Kontirool dhufee qabdi. Kontirool dhufee kun agartanii akkuma isin lama ilaalaa jirtan kana meeshaa baay'ee kwaalitii ta'edha. Meetira tokko seentimeetira 60 jecha waan irra jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuune kabajamtoota daawwattoota Ashaa Adda Kadirtuu bakkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya adurra ta'ee jira baay'ee sirriitti meeshichi mul'atu. Meeshaa baay'ee bareedaa ta'edha garuu xiqqoo aduu waan ta'eef sirriitti mul'atu isin jedha daawwattoota keenya. Keessaa kun ilaalame baay'ee bal'aa fi meeshaa barbaadan ta'uu dandeessanii jechuudha. Ilaalame keessa tankaarra mukuma orjinaala yookaan immoo MDF hojjetama keessallee Design ni salle mashallah baay'ee bareedaadha. Kan obboleettiin teenya filatte haalumisiin jettee nama kanaan hojjetamee fi aduu ta'ee yoo xiqqoo sirriitti isin mul'atu baatillee dhiifama isin jecha. Meeshaa asii cinaa keessa na inni fi'eera. Meeshaan asii cinaa keessa iyyuu jira deemuudha. Meeshaan kun roobee balee fe'ame jechuudha. Mashallah baay'ee meeshaa bareedaa ta'edha isin jedha daawwattoota keenya. Share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun irraan fatina. Ilaalamee gisee harka irra qabutti sirriitti bareedaa sirriitti mul'ata jechuudha meeshaan kuni. Waan baay'ee wanti eeggatee isin jenna daawwattoota keenya isin hunduuyyuu bitadhaa filadhaa baay'ee wanti እንግዲህ kontirool dhufee sinti qaban
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kana fakkaataa Aishaa yoo itti dabaltu yoo jiraate itti dabalti. Kontroolii kana meeshaa isaan keessa kaa'amuu qabuu fi meeshaa akkamii akka ta'e. lakkoofsa bilbila keenyaa jechaa jirti haati maammee lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 977 jecha bilbila kanaan bilbiltanii nu argachuu dandeettu isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. obboleettiin teenya meeshaa birallee qabdi jechaa jirti haati maammee obboleettiin keenya kun akkoota alaala. Egaa televizyiina abbaa inchi 32 qabdi obboleettiin teenya. Egaa sagaleen baay'ee dhagahamu baatu obboleettiin teenya maal yaasha maal jechaa jirti. Meeshaa kana meeshaa baay'ee kwalitii ta'ee fi uffata firaashallee qabdi, uffata tiraasii qabdi. Achumaan isa isin agarsiisaa jirti jechuudha. Uffanni tiraasii nu biratti beekamaadha, baramaadha jechuudha. Arabiyaan majlisii afattanii fata zanaa irratti jettan jechuudha. Egaa haga ammaatiin waliin turuu teessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan like, share, subscribe jechuun gama keenya akka dhuftan isiniin jenna. Malat videoon keenya yeroo hunda dafee akka isin bira ga'uuf immoo mallattoo doolaa milikiitii akka caantan isiniin jedha. Asumaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kontroli ke gubbarra kaasanii jirani. Kajalanlee bahee jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bisa kabajamtoota daawwattoota Aishaa akka jirtu nagaa jirtu fayyaa alhamdulillah jedhu na darbe. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma barame arralee guyyaa haaraa meeshaa haaraa qabannee dhufnee jirra. Sagalee fagoo meeshaa haaraa guyyaa haaraa meeshaa haaraa qabannee dhufnee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya maal qabatanii dhuftan yoo jettan akkuma beekamu soofaa hojjechuudhaaf jammarreerra waan ta'eef amma soofaa ajaa'ibaa hojjechuu jammarree jechuudha. Soofaan kuni Eli lama jechuudha mana sejaada saloonidha. Salooniin bal'aadha waan ta'eef akka xumura biyyoo kiyyaatti hojjechuudhaaf ni jira.
soofaa kana abbaa nama sadiiti jechuudha. Nama fufurdaa qatiyyaa nama sadi keessa jechuudha. Adurra ta'e daawwattu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sadi keessa jechuudha. Tokko kun asirraan kun immoo abbaa nama teessoo tokkooti. Inni kunis teessoo tokko walirratti abbaa teessoo torbaati jechuudha. Nama sadii walirratti abbaa teessoo torbaati. Itti aansuudhaan ammallee boleettiin teennaa soofaa akka itti aanu gaadha nama kan nama torbaa ammallee addatti qabdi jechuudha. Nama lamaaf jechuudha hojjetame. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa asirra ilaaluu dandeettu. Makiinaa argaa jirtu dhufee fe'amuu irra. Dhufee fe'amuu irra kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Koi biraayyee. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa fe'uu waan henduuf baay'ee nutti dhiphatee jira. Warri makiinaa fe'ullee daddafaa jechaa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akka viidiyoo kenna laayik sheer sabiskiraayib gochuun gama keenya gochuun jedha. Asumaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.